والفتا يرو والتيروم تانيلي جالة قفان جاجشن وقته كيست أوفمتني أكا كينيا أكهوري والتدبل موزن بربايسو أريتي الأنجولا يروبا وجين جراتشوف وقالم وقا سدي وقا أفور وقا شن تناتي كوچم بايوراسا Uma jirenya barat uma waaqa ibsan jiraachisnu gadbachuu fachuudha warra keenya dur galgalli kee bareedu maal goona carraan jechuudha addunyaa kanarra jiraachuuf carraan baay'ee murteessaadha carraa akka kosa duumessaa yoo ta'e kunoo akkas taatu jechuudha. Mana dhaabbattanii jireenya dhaabbattanii dhala godhattanii haadha warraa godhattanii kunoo akka koo qofaatti taftuu qofaatti baatu jechuudha. Qofaa maal jedhama kun? Yooma dura sin gaxxame yooma dura carraa gaarii karaa gaarii waaqayyo sin mar'ee carraanis karaanis gaarii ta'a. Jireenyis gaarii ta'a. Wanti hunduu mijataa deema jechuudha. Kunoo ani ayyaana waggaadhaan ilaala. Ayyaana waggaadhaan mana dhoqqee kan taate manatti kireeffadheen mana ho'aa koo jireenya ho'aa keessaa dhiisen ijoollee koo dhiisen haadha warraa koo isheen jedhee wajjin jiraachaa tures dhiisen qofaa kootti wandalaatte yeroo itti namni mana isaa ho'ifatu yeroo namni ijoollee isaaf ittiin wayyaa bitu yeroo namni haadha warraa isaaf ittiin wayyaa bitu ani immoo shunkurtiillee kiiloo tokko baadhee mana kootti galuu dhabeen kunoo qofaatti galee taa'aa jechuudha. Kun akkana mana kaartoonii ta'e kana maggaarajaatti uwwiseen maal jedhe isinitti waanan jedhe isinitti himuu hin qabu jechuudha. Waanan jedhe isinitti himuu hin qabu. Namni dubbii dhaamsaa callabbeessaa sirreessaa itti immoo gaddaa dogoggora isaa amanaa deema malee finiinaa ta'an deemu. Utaalaa ta'an deemu. Namni dogoggora isaa beeku tura jira. Nama dogoggora isaa hin beekne nama dogoggora isaa immoo hin amanne wajjin immoo jiraachuun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Boruuf taaniif kanarraa of qusachuun isiniif wayya. Carraan akka kootu isiniin qaqqabiin of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni dogoggora isaa baree gadlapheensaa cabee gadi jedhee dhiifama nama gaafachuu tura jira. Namni dogoggora. Maal na dhibdee kunuuti abiddaaf cidii taane jechuudha. Abiddaaf cidii. Waggaa 5 waggaa 6 wajjin jiraanne waggaa 6 ijoollee 2 horree waggaa 6 wajjin jiraanne waggaa 6 kana keessatti jechuudha. Yerootti gaddine jira, yerootti gammanne jira, yerootti beelofne jira, yerootti rakkanne jira, qormaata adda addaa keessa yerootti galle jira jechuudha. Kun hundumlee itti dhaga'amuu dhabeeti dubbiin taane. Ayyaana waggaa as deemu ayyaana waggaa amma guyyaa tokko hafe dubbii fiddeena jala dhaabdee kun qofaatti na baafte jechuudha. Isayyuu immoo ani waan na dhibu anatu balleesse anatu akkas godhe anatu dubbii qaba jette amanuu diddee miidiyaa irratti akkas na godhe mucaa koo wajjin naarii mana naarii akkas na godhe wanta miidiyaa kanarratti deemaa jiru yeroo hunda mataa na dhukkubsa. Baay'ee mataa na dhukkubsa wanti miidiyaa kanarra wanti maqaan koo badu dhiiga na dhaabaa jira jechuudha. Of baruun baay'ee barbaachisaadha. Of baruun baay'ee barbaachisaadha. Of baruu
ofitti amanuun baay'ee barbaachisa. Keessumattuu nama baruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qorannaa baay'ee gochuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa wal futa yeroo walitti heerumtan illee jaalala qofaan ji'a 5 waggaa tokko keessatti oofamtanii akka keenya akka horii walitti dabalamuun hin barbaachisu. Ariitiidhaan jechuudha. Yeroo baay'ee wajjin jiraachuuf waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5 xinaatii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Isa qofa miti. Hamma ganda ishee, hamma aanaa ishee, hamma godina ishee deemtanii xinaatii qo'annaa gochuun sinirra jira. Dubartiin tokko bareeddii yaada akkasii qabdi, yaada isheetu bareeda, sagalee isheetu bareeda, fuula isheetu bareeda jettanii keessan galiin. Dhiirlee akkasuma qabeenya qaba maal jettanii biraan galiina. Hamma ganda isaa, hamma godina isaa, hamma aanaa, hamma gooxi isaatti duukaa buutanii qo'attanii yoo ta'e nam tokko fuudhaaf heeruma keessa galuun irra jiru. Gubachuuf yoo ta'e malee akka koo abidda saafaa qabachuuf yoo ta'e malee jechuudha. Kun akkasidha. Ani ariitiidhaan waan an arge waan hin dhageenye beeku. Waan an namaaf jibbu yeroo namni wal caqacaqaa deemu konkolaataa irratti yeroo namni bilbilaan waan hin taane odeessuulee sammuu na dhukkubanaan. Narra gaa'ee yaadeen beeku gaaf tokko. Dubbiin akka kanaa mana koo keessa seena abidda akka kanaa qabatadhee yaadeen beeku. Gaaf tokko jechuudha. Boornaa darbiti. Boora mana akkanii keessa jiraadha. Boora konkolaataa akkasiin qabadha. Boora jireenya akkasiin jiraadha. Halkaniif guyyaa walitti deema jireenya koo fooyyeffachuuf. Jiruu koo fooyyeffachuuf. Halkaniif guyyaa asii sulultaa, asii bishooftuu, asii duukam, asii sabbataa. Bakka hin deemne bakka hin jiru halkaniif guyyaa. Gaaf tokko boqonnaan qabu, gaaf tokko raftii argadheen beeku. Halkaniif guyyaa yeroo hojii. Boor anisti bashanneen jiraadha. Ijoolleen koo sitti guddatti. Haati warraa koo sitti jiraattedhe. Halkaniif guyyaa walitti deemu. Akka dubbiin mun naa qotamee taa'eeru. Akka abiddi dibaan dibamee taa'eeru. Akka ramaciin daaraa uffate taa'eeru quba hin qabu. Quba qabaadhes hin beeku. Handaaqqoon haatee haaduutti qalan baaftedha. Kacha gootee harka qabattee mana naaf iddee ufte. Kacha. Ani immoo maal jedheen eega. Yaa Rabbi. Kana waaqtis laftis hin argaan dhagaa. Akka harki koo keessan jira. Akka balleessaa tokko hin qabne. Akka nama nagaa ta'e. Isheenis hin beeka sammuu ishee. Lapheen ishee hin beeka. Akka inni nama nagaa ta'e. Akka inni dubbiin barbaanne. Akka inni gaaf tokko odoo goroo jedhe. Akka inni dubartii iddoon ishee fuudhee booddee dubartii wajjin silkiillee odeessee akka hin beekne. Miisajii tokko waatsaappii irratti teelegiraamii waan tokko dubartii wajjin kominikeetii tokko akka hin qabne. Halkaniif guyyaa bilbila koo fuutee qorte paaswoordii isaa beekti. Iimeelii koo hunda anillee akkasuma iimeelii ishee waan hunda nan beeku. Gaaf tokko wanta akkasii nagaxxamee hin beeku waan akkasii argees hin beeku. Otoo an jireenya kootti gammadee jiraadhu jireenya gammachuu jireenya abdii qabu. Boor namantaa, boor nan guddadha, boor mana akkasii keessan jiraadha. Hedhee otoo na wal kanneen dubbii akkasii abidda akkasii ramaxii akkasii mana kootti harka qabattee naafte. Yoo waachuma baadiyyaa ishee otoo kaatteette maal na dhibe nan. Otoo baadiyyaa jirti achitti dhabe akkoo ishee bira teessetti. Kun maal na dhibdee ofirra hin jiraadha. Ofirrummaadha. Sanan gadi gadheessu. Sareen buchuu baddii niitiin mushuu baddiisaadha. Waan hundumaa sananii dhiisee jiraadhu jechuudha. Akka barbaaddee odeessu. Akka barbaaddee miidiyaa irratti akka barbaaddee odeessu waan akka barbaaddee yeroo isheen qalladdu callisee hin jiraadhan waan jedheen beeku. Ofirrummaa. Dabartee kunoo mana fiddee mucaa kootii barii. Hin jedhama akkas otoo isin ta'e maal jettu. Warra miti koomentii kanaan na arrabsitanii.
ati waraabessadha ati maalidha ati maadha warumti nan jettan hin jedhama akkas otoo isin ta'e maal goota abbaan mana keessanii mucaa otoo fidee harka qabatee mana dhufe maal goota ati mana keessanii mucaa qabattee harka qabde ana waan ta'eef ko ani nama obsaa yoo irra jetanis yoo waraananis yoo rukutanis yoo arrabsanis nama homaan dubbanne nama homaan dubbanne argitanii tokko gaafa duraa viidiyoo isaa inuman calise otoo tokko lamaan ishee walitti qabee akkasitti qabee isheen udhu lamaan ishee tokko ta'e nama qalbii hin qabne nama ariifataa ta'e isan dhiisee wajjin jiraadha. Wanti na gaddisiisu ayyaana waggaa kanaan sa'aatii kanatti dubbiin akkanaa natti dhufuusa qofadha. Malee jireenya yoo ta'e nan jiraadha. Biddeen tokkodha. Amma kun shiroo tokko nyaadheen galee bunas ganama siinii tokko dhuge baqiidha ofii kofi ta'e. Ijoolleen kun akka carraashee jiraatti. Akka carraashee. Anumee daamatan guddadheera. Waaquma na guddisinaanis maaleema. Haati abbaan na gargaaranii amma umurii 10 waggaa 13 haati kofa abbaan koo na gargaaranii. Malee numan jiradhe. Ay carraako. Naa bara, naa dhagaa, naa argaa. Callumattanii anatti murteessina. Callumattanii anatti murteessina. Komantiidhaanis nan laballabiina akka gulgubbee. Nan dharrabsiina. Naa dhaabu. Naa bara. Gubaa keessa koo. Akkattan gubadhee jiru naa bara. Naa baruuti immoo sinirra jira. Namni sammuu qabu kana otoon ana ta'e maal ta'a jedhee yaaduutu irra jira.